لا أنا جاتشو لقاس نتما ترتو كفاتورة ترتو أكا اسم نجيب بتنيف ترتو كفاتورة قالوا ربي في ماتي أكا نجالة قبا جالة أهلين جنرال قوي اسمي قلتي سيدي بسا قوي أكسمت كوتا ما فرسو لكوستا كبرس فرنجي ها فتيا بقنا كاني جوار جلام اللي جوار جلامال مالا تبو جوار مال سلام والله يو جوار سكب سيد جوار همان دندو أمبورين قد اتباع والله بالله جوار أنا متي كوفوتي ينقبسي مال تات جوار مال نقبسي نبو أفرسو لكوستا كبرس جاتشو لقاس نتما ترتو كفاتورة ترتو أكا اسم نجيب بتنيف ترتو كفاتورة قالوا ربي في ماتي أكا نجالة قبا اسمي قاله سانيفو إن كفنو جاتشو كفو في سنتين نو جاتشو لا والله لازم Thank you so much. One nigga, come on, Bala, say, never go. Ever, Congo Raja, I'm a Kuma Bala Mafi, Kuma make a Rajayu. And Kuma make at the Dise Brakaba Mebetani. Kuma Torba, Kuma de Baftor Batamat Dise. Haguman Kaba make at the Kuma de Balamu Chiftan. Isinigale Wallahi Lazim Jetches in Inkabu, and Jetu is in Inkabu, but Amaboda. Wato kolettimna ijoolleen arsii warri albaatin jechuudha albaatin warri agarte arsii keessa deemte maqaa arsiitiin agarte nama kennitu wallaahi billaahi uftiisi ana siima baqqaa albaatiin ta'illa namni irraa du'e hin jiru anamma akka mataa kiyyaatitti namni qubanatti laata hin jiru Anka ajjeefamu ka qalamu agarte ka gaccibsanii qalan hoolaa beeka malee ilma namaan beeku. Sigalee ani isiniif dubbadhe isin warri narra duulu irra caalan ijoollee arsiiti. Dhugaa walitti himuu yoo taate. Kanaafuu wallaahi billaahi akka hoolaatitti namni agarte bakka geettanitti yoo isin agartanii baalagee keessan dabarsitanii kennitan yoo isin agartanii nuti amma fakkeenyaaf jeneraalota keessanii Wallahi warab balkaaba generaalota gurguddaa agarte warra agarte dubbatee agarte hudduu keessaa udaan nama fuudhuu danda'u warra ammoo agarte lolus jechuudha nuti amma ijoollee hoolaa tiisitu tanaaf jecha loluu hin barbaanne fakkeenyaaf warra agarte hoolaa ofii agarte warra ijoollee hoolaa tanaaf loluu hin barbaanne garuu Gaafa humni guddaa wayii isinitti dhufe wallaahi warabbal kaaba loluun kennaaf hanqabu. Kanaan kakadhee isinitti hima. Yeroo san osoo agartee humni guddaa wayii isinitti dhufe wallaahi anumaa isin agartanii afaanin haasaa jettan kuni anummaan isin ciccitaadha jettaniin kuni agarte humni guddaa wayii gaafa isinit dhufe shigalee qiyaamaa buusuun kiyyaaf hanqabu. Namni saaruka takkatti agartee viidiyoo takkattiidhaan akka amaarri kuni bakka jiru gayyaa'ee viidiyoo hojjetu. Gedaa isa'u qabamee minaamina jettiimi. Obboleessoo viidiyoo takkattiin agartee ummata kana udaansifnee jechuu. Gaafa hojiitti seenne immoo udaan isin udaantan kana jechuu namni karaa akka ittiin taruun qabu. Gaafa garuu humni nuti lolatti nu seensisuu danda'u hin jiru. Isin galee ka warra walloo ka gaara jiru sunillee albaatima kana xargodhaa oola albaatima xargodha lukkuu takkan ajjeesu. Shurrubbe moo'een nu kayyattaniin sun wallaahi lukkuun ajjeesu. Garuu osoo inni waa ajjeese wallaahi ka rabbina argaan har'aa keessatti nan argitan. Har'a gisee asisin afoo taa'ee haasa'u deemee gaara seenuu hin danda'a. Isin galee Jawar post suka de minamina jettan an jawar soda wallahi karabbina argu asika gaara seenu miti ila balbalati jetana simbana garu mootu jujachu me agarte ijoollee arsiiti miti lukkuu arsiita akka ajjeese jechu kana booda yoo angaaraa miti jechu wallahi billahi agarte
warra hoolaa wal ajjeesu kanaa miti dhaamsi kiyya warra achi jiru san jechuun warra hidhanne jedhee albaatii kana xargodhaa oolu jalleessa hojii deemee san mee hoolaa takkatti lukkuu arsii maqaa dhayattu takka koola irraa buusime yoo ati asin naa gartee na garta wallaahi ka rabbi na argu ijoolleen ta'e namoo warri gaara jirtan wallaahi akka isin albaatii jechu albaatii abboo hobbaatii hagana ga'u an hobbaatii akka isinii kana rabbii keessan sodaadhaa jiruu duniyaa gubbaa nama ajjeesuu keessallee harkaan qabu hin ajjeefne nama fakkeenyaaf amma ajjeecha fi jinni isin baxaabbattan kana an wallaahi lazim keessan jiru kana yoo isin hin jedhu nama ajjeesuun guddaa ta'eetii miti nama ajjeesuun salphaadha garuu miskiina agartee karaa deemu ajjeesuun akka kiyyatti nan gammachiisu isinii galee garuu rabbiin akkana jedha nama si ajjeesee ma ajjeesii jedha nama si qalee maqalii jedha nama agartee si sale immoo sali jedha maal goota waan rabbi jedhe agartee nama si qalu ati jala teettee hudduu isaa jala teettee agartee osoo ati itti warwaattu namni sirra dhaabatee akka hoolatitti lukaan sirra ejjatee mataa sirraa muraa sirrii miti nutillee ka dubbanne kanuma rabbi ufirraa lolaa jedhaa dayyuutni jaannatan seentu jedhaa jenne gaafa nu akka jennu isan nama ajjeesee jettan hudduu bantanii agartanii iyyitan jechuu maal isinii goonanu isin iyyuun isinii amala ufii iyyitanii dadhabdanii bar warra soddaa kanallee yaafattanii iyyuu eegaltan warra soddallee yaafattanii albaatii kana baxaxaxaxa wajjin godhu eegaltan wallaahi laziim sodaattun jechuudha sodaattun an qabamuu kiyya an si jammar ka qabame jechuu warra agartee ana keessatti wallaahi billaahi akka saree kanatti ka ballaan fuula keessa tumu agartee warra an ari'ee hudduu keessa tumu kanatu mana kiyya akka tasaa argeena xoqqome mootummatti dhaabattee bilbilte laal asii safaaraa kanatti iyyitee jechuu safaaraa kanatti iyyitee muzammiliin as jiraa maarree ta'a akkas ta'a jettee na qabsiifte namni mootummaan abbaan fedhe si qabsiisa garuu osoo dhiira taatanii jechuu mana kiyya hin beeytan dhuftanii akka dhiiratitti naafoo dhaabattee jechuudha muzammil maaliif kana goota naan jetta faltoo keessaa gaddiiga jechuu aboo ani anbar nama na qabsiisu birqii miti an nama na ajjeesu birrii kafalee soqee dhabe namni na ajjeesu jira amma birrii kafalee fi hin jiru mallaqa kafallee nama nu ajjeesne amma Jaala. ahleen jeneraal qoy usmee galchee si deebisaa qoy akkasumatti usmeen ajandaa na harkaa jijjiirran kootta ammaa farsoo lakkoofsa akka barreessi Faranjii. Fatiha bagana gani jawar jala malatte jawar jala mala malata bo jawar mali tola jala wallahi yo jawar si qabsifte jawar homan danda'u amborin gaditti ba wallahi billahi jawar anamiti kufuti yang qabsiisu maal taate jawar maal na qabsiisa bo afarso lakkoofsa akka dhage abamte jenne chuudha baqqaamna anillee waan dubbanne usmiyyeen beekaa siin jedhan ani waan akkanarraa dubbadhu si galee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mootummaan akkamii qabamuu danda'a yoo ati jettu mootummaan Saudi Arabiyaa bulchu Fatihaati yoo jettu fakkeenya mootummoonni kunniin yoo qabame biyyattiin turee nu hoogganamti bar biyyattiin hin baddii bar. Nusatiin Fatiha amma jechu yoo duchaabaa Biyya sadi keessatti miidiyaan hin badne. No. Aasaa wayiitu naa dhufe waan muzammilan maree fi tana tuqee irraa bahee wayii dubbachuu barbaada. Oromoo waan taate dhageette numa sadii nyaatuuf jecha iyyitee faayidaa dhabdee jawaar biraanillee geettee iyyitee dadhabdee warra soddaatiin nu nyaadha jetteen. Warri soddaallee gabbayyaa farsoon riyaad ta'aa riyaaditti mana itti kireessanii asirra adallamne aangoon guddaan ka isaatti jettee iyyitee kalaas amma akira maal taate feeta amma nutti iyyarti mililikka du'e garte
ምኒልክ ከዱኤ አባቴ የሞተ ምኒልክ ተነስና የሆነ ልጆች ያዙ ጅራ ይርታም ኡስምዬ አገርቴ ጀረ ኡስምዬ ብራዴሚ ቦርሲ ለጠፈኒ ሚ አባን በርባድና ለጠፉ ቃል ጃለሽ እንዴ አንዘር ያብጭ አብጭ Ati ala isima. Tokkoffaa irratti hin sodaatin ati uummata kana uummata baqbaaqaa kana nufiisa. እናትህ ናቲ ሶዳዱ ማን ያን ቄንሰ ቁባቲ ነመ ተከን ሶዳዱ ጀዋሪዮስ ቀብሲሱ እንደንደኝ ነመ ተቀብሲሱ እንደንደው አመንዋን Maal nu qabsiisaa boo Jawaar maal ታጣቢ ጎዳ ወረ ጀለ ጀታ ታጣቢ ጎዳ ኮፕሊ ጎዳ maaltu na kolfisiise addunyaa kanarraa suuraa wayii bara 2023 keessa qabame wayii gadhiisee hattoota garii qabneedha mucaa meeshaa kiyya dheengadda miliqe fakkaatu miilli isaa mucaan hoggaa meeqa dura qubatte sun waan si jibbisiisa. Nama agartee wallaahi lazim ani Jawaar dhiifamallee naa godhi garuu bakka muudiin kee amma corrobee jira amma. Babbadee jira amma ati ibaadaa rabbii qofatti deebi. Lage Jawaar dhageeffadhu gaafuma gabbuu eegalu dhufee jeneraalota Suudii keessatti akka barbaadanii jiraadhaan waraqaa mata saxxaawamu amma waraqaa maraatummaa qabna waraqaa fayyummaa qabna waraqaa 5 qabna. Wallaahi Jawaar 5 qabna nama waraqaa siigalaa miti lakke. Durriyyee dhufumaa qabamne ennaan namichi nama 5 hin geenne 6 hin geenneedha warra hoolotii isa jala yaa'u kana arge laayikii mattu itti gobaas daaddaa Dhimma baqaqee. Hamza malaataa hedduun isaa wanta fakkaatu sanfaa qabbeetiniin maan agarreeti baraan uummata kan akka inni bokbaaqaa ta'e maan irraa argamee ta'an mee dhaqee amma fakkeenyaaf Jawaar waan akkanaa poostii godhu yoo amma inni suuraa nama wayii qabna jedhe Muzammil qabama. Suuraa kee fidaniitu maaliin amma bari usmee sanii miti ummanni maal ta'e beeta yoo Jawaar waan tokko godhe bakka waanuma guyyaa isa wanni jiru sun marti dhumutti fakkaate sii galee namni bulee amma akka inni kijibu maalirra hubatan beeta Dubaay kottu jedhanii Hamzaa fi wannan Dubaay geessanii achitti namni hin duune deebi'ee nama du'e waan poosti godhu dhabe. Barbaadee bakka namni ittiin du'e. Malaaxaa keessi hojjechiisa innaan akkas ta'a. Sara malaaxaa isaa ta'u. Hayamzaa ashitti makasarta. Obboleessa kiyya miidiyaa kanarraa waan dhabamsiisuu barbaadaniif tokkoffaa irra nu sodaataniiti malee amma nu badii balleessineeti miti. Miidiyaa irraa waan nu balleessuu barbaadaniif jarri sodaadha. Warra balkaaba feemasoonni guutuu warra asirraa nu kennu kuni warra irraa. Nuti miidiyaa kanarraa as dhufne wallaahi billaahi paawuriin kenna jechuu hudduun isinitti galee jechuu fuunduraan albaatii isin keessaa yaasa. Paawurii hamaa akka nu qabnu hin beektan sababni nuti agartee isin du'a keenya labsitaniif agartee osoo nuti jirru akka waan nu duunee godhataniif waanuma agartanii nuti quba hudduu isin kennuufi guyyaa nu qabamne guyyaa lama keessatti alba'uu barbaaddan akka duraanii san ol baatanii haadhatee san saltanii garuu kana booda alba'uun hin jiru wallaahi billaahi harka nu kennitanii Allahu akbar usmee Muzammil farsoofa jettaniituma jechuun hudduu bantanii teetta yoo barbaanne agartanii isin Jala barri ila paawurii kenne imuun barbaachisa. Laal Muzammil lageeffadhu. Amma wanni si galuu qabu osoo nuti banneeyyuu jechuu osoo nuti madhabamsiisanii namni akka kennaa kun yoo xiqqaate akkuma nuyi dhabne kana keessatti namni dhibbaa ol dhalatee jira. Miidiyaan maqaa kiyyaa Muzammil fi usmee farsoo abaaboo darba mileena. Illi darbaa dhimme wallaahi mileena. Waan takka isinitti hima paawurii kenna himuun barbaachisu baatii tokko jala funyaan irra dhaabatanii huddurra garafaa matarra qalaa guyyaa halkan takkitti itti dhufnee aktiivistii isaanii gabbaafne amaara gayyaafne halkan takka qofa dubbanne beek. Haasaa yeroo takka laayivii galleen udaan kan udaan. Wallommaan duraan nama tumtu dacha'an jette waan bakka qabdu gayyaate jecha. Ewa akkas gaaraalee kana guuti ahma guuti gaaraalee guutu. Paawurii kenna wallaahi hin barbaachisu maal nuti yoo barbaachisaa ta'e haga namni qabrii bahee jara kenna waan kana dhiisaan qabrii irraa dhufee nuun jedhutti namni akka nu dhorkuu hin danda'u waan barbaanne dalayna si